Dia ada bagana gan duftani na dufu wiyan dilbata arra agenda amalle ajandu makhale san gabbisu dufne agenda khale mali wae baratota hedura dubanne wae fulbana sudumara dubanne jira arra le sanumara irra debi siritira dubachu fada agenda to khaysa daballe jira amari mali fa biyyati khaywan josuni agenda lamma fati wae fulbana sudumara dubanna amalle wae baratota amalle ra dubanne chu san gochu dura wanni amma tahajiru wanni nutullen dagachun qabne afar khaysati galani ummata lolaha lam fuda bala guddara da qabsa jira media coverage argachan jiru namoni dandahu qabeenyan gargaru kan dandenye du'ai gochuudhaanif ummata afar dirmachu fi qabna jechuudha sani tokko khalamaffa arrantana professor Norway bekaman taajabbiidhaaf Tigray dhaqee filmaata Tigray taajabuuf akkuma dhaqeen ogadeebu booleerratti abii qabe maadee xajee jechuudha isallee hidhee jira sunis jirti jechuudha huwaan gaariidha tasadaffa Mamasani Zubair saahibni keenya yookaan activist Mamasani Zubair wannarra Dubai irra sirba yeroo duraatiif kilipii baasee jira kilipii san immoo poostisni gochuudhaaf kilipii san poostisni gochuuf maqaa isaatiin subscribe kuma takka argachuu qabda waan jaaniiniif kilipii san nulle share goone jira isinille share godha ammoo subscribe godha fi akka kilipii guutuu isaa isini gadhiisu jechuudha kilipii tana fakkaata kilipii guutuu isini gadhiisu saa jajjabeessa Mamasani kilipii dura isini baasee jira kanaafu share godha fi xiqqishuma irraa qunxuuxee isini dabarsee kuma takka subscribe kuma takka guutuu qaba jaaniini dabarsuudhaaf kanaafu tolchaa fi subscribe godha YouTube isa khasani ala gama agenda keenya dachana jechuudha gama agenda keenya dachana bagana gaan dhuftani irra dachani ammallee fulbana soddom yookaan fulbana 25 akka seeratti gaasila fulbana 25 ta'uu qaba guyyaa shan extra kannineefu mootummaa kana ammallee wanni irra deddeebinee barakiinaadhaan sammuu nama keenyaa keessa dhiquu qabnu akka mootummaan hin jirre ummata keenyatti irra deddeebinee himuu qabna jechuudha irra deddeebinee ajandaa tahee wanni kun babal'inaan himamuu qaba jechuudha maaliif jennaan mootummaan ummanni tokko qotee bulaan keenya daldalaan keenya abbaan fedhe mootummaan hin jiru jee sammuu isaa keessa gaafa amane onne argata waan fedhe gochuudhaaf ka'ee waa gochuuf onne argata jechuudha onne sanitti horuuf keessa dhiquu qabna sammuu keessa akkuma dhugattu akkuma seerattu sila fulbana 25 akka seeratti fulbana 25 akka afaan baratame fulbana 30 haa ta'u 30 ta'e guyyaa 5 isoke kanaaf fulbana 30 booda mootummaan hin jiru jennee ummata keenya onne itti horuu qabna ummata keenya kakaasuu qabna khabira wanni godhuu qabnu haga mootummaan kun wanni isaa angoon isaa dhumtutti nuti immoo akka diasporaatti odoo dandahame sila guyyaa kana duratti fulbana 30 duratti hiriirri guddaan Washington DC IMF duratti IMF maallaqa keessanii kannina namichi maallaqni isaa namichi isin kannuuf deemtan heeraa fi seera waan hin guunneef waan seera guutaan jirreef maallaqa akkatti kannine jechuu ammallee hiriira dachiifsamii walii sossoosu guddaan qophaa'uu qaba Washington DC irratti IMF World Bank State Department karaa tokkorra waan jiraniif abiyyiin mootummaan isaa dhume jechuu xalayaa galchanii Oromoon ammallee tokkummaadhaan yoo dandahame warri diaspora waan kana osoo itti deebi'ame waan bareedaan fakkaata kasani ala warri biyyaa wanni irra deddeebinee itti himnu gibira kafalu didu gibira waan ja'an dida gibira keessan baankiilee gurguddaa waan akkana already didaa jiranii immoo ummanni keenya ammallee wanni godhuu qabu akka hayyoonni keenya ilmaan Oromoo paartii fedherra haa dhufu fedhu hogganaa dura taa'aa haa ta'u fedhu haganda keessa aanaa keessa hidhame haa ta'u yoo waan kana itti muddinee qabne yoo mootummaa kana hirriba dhoorkine already hirriba dhabaa jira hirriba inni dhabe kanarratti ammas hirriba bira akka dhabu godhuu qabna jechuudha maaliif itti mudduu qabna qabsoon teenya jabaattee itti fufuu qabdi yoo akkasitti itti muddine hayyoonni keenya balballi isaanii akka duraa banamu ilmi Oromoo wanni takka ta duraan dura godhamu qabdu ta duraan dura wanni nuti itti ammallee irra deddeebinee hoggantoonni keenya hogganaan keenya Joharii fi Baqqalaa faadha jennee
ammallee itti qabsoofnee itti rarraanee itti huunee qabnee akka isaan bahan qabsootana itti mudduu qabna ammallee jabaannee keessattuu dubbii fulbaana soddoma tan hafarsuu qabna mootummaan hin jiru innee qotee bulaa keenya keessa dhiquu qabna abbaan araddaa hin jiru kana booda abbaan araddaa wanni jaan hin jiru bulchaa aanaa wanni jaan hin jiru kaabinee abal wanni jaan hin jiru tun hundi angoon isinii dhumatti kana booda sumunii itti khannina gibira itti khannina jennee ummata keenya akkasitti keessa haquu qabnaa jechuun fulbaana soddom booda mootummaan Abiy akkan jirre nuti illee diasporaan hiriira guddaa DC farratti magaalaa gurguddoo takka itti deebisnee guddaa isaa qindoominaan osoo takka itti deebisnee addunyatti himnee fi bareedaan fakkaata kanaafuu Twitter campaign illee akkuma itti fufu jabaatee itti fufu qaba suuraa isaan nama ajjeesan jabeessinee itti godhuu qabna hin tabraata ka ammallee tanu dagachuu hin qabne tooftaan nuti fayyadamne hiriira sadaffarratti nama dilasan nurraa gatan hiriira afuraffarratti yookaan marsaa afuraffarratti wannaadhaan xumurame successfully xumurame wanni sun akka bareedatti qeerroon akkuma yaadetti akkuma tilmaamatte deemte amma immoo tooftaa haaraa jijjiirrattee dhufuu qabdi tooftaa haaroon ammallee jabaatee itti dhufuu qabu anin beeku amma akka isaan itti dhufan hin beeku immoo yoo dandahame itti mudduun yookaan qabsoon ammallee fincilli dhoohuun barbaachisaan guyyaa fulbaana soddoma duratti jechuudha. Fincilli dhoohuun fulbaana soddoma duratti akkamitti tokkummaadhaan Oromiyaa guutuu keessaa bakka takkatti ka'uu qabaachuu manni. Ta ajandaa lammaffaa irratti daddafee irra cahuudhaaf ajandaa lammaffaa Amaarri Abiyyitti ka'aa jira bakka hundaa. Abiyyiin duraan Mooseedha yookaan Mooses yookaan Muusaadha jaaniini turan arraan tana maaliif itti ka'an? Abiyyi wanni isaan filataniif isaan Oromoon tun akka ardii tanarraa baddu fedhan. Fedhiin Amaaraa Oromoo badu addunyaa tanarraa. Ilmi Oromoo maaliif namni 50 yookaan 100 qofti nafni addunyaa tanarratti 50 fi 100 beesan yoo dhumeef gammachuu qaban isaan. Kanaaf Abiyyiif sanduuqarra kaayanii kursi maali bineensa wasaasarra kaayanii oggaa deemaniin Muusaadha jaanii oggaa deemaniin akka inni akka haasawaa isaa ilaalanii wanni jaan san booda hedduu irraa hamilee irra kaatanii turan abdii irra kaatanii turan jechuudha. Maal gochuu akka inni Oromoo tana balleessuuf ummata Tigraay yookaan TPLF jaan kana balleessuuf jechuudha wanni isaan jala dhaabbatan. Hayyee Jawaar hiitee immoo nuuf hin fannifne. Tigraay nu dheewu siin jennee Tigraay humna filmaata gaggeessitee baga geeffatan maharrabiin ergaaf yookaan wanna face maskiin ergaaf jette. So amma Abiyyiin lifisfisiidha. Abiyyiin sodaataadha humnan qabu ja'anii gamaa gamanaan finxaaleeyyiin nafxanyaa Amaaraa lafaa fuudhaa jirti warri dhengatan nurra faarsaa jiru. Warri Abiyyi ambassaadha Abiyyi dhiira Abiyyi akkana ja'anii harkatumaa fi turan lafaa nu fuudhaa jiran. Isaan akka nama keenyaati miti isaan nama ajjeesan. Abiyyi namni dura ajjeesu ta'a uummata Amaaraati. Nafxanyaan ni jirti Abiyyi arguuf teessan. Maaliif AO keessa jirti ilaala. Waa mi'a aangoo beekan. Yoo inni waan takka qabu'aan finne taate ni quchiisaniin. Maaliif mi'a aangoo ni beeka jarri. Arganii jiran bakka hunda qulfii qabatanii jiran. Ilmaan Oromoo irra ariisanii jiran. Imbaasii biyya alaa kana akka jirutti Oromoo irra ariisanii jiran. Ministeera gurguddaa bakka qulfii irra kaa'atanii jiran mataa ifiitiif. Amma erga kana hunda godhatan booda bakka biiroo hunda yoo erga dhuunfatan booda Tigraay nu dheeyu jaaniin jechuudha. Hin dandeenye. Akkamiin humna kamiin Tigraay dhoo danda'a? Kanaaf amma maal isaan ni beeytan amala isaanii xabiyaa isaanii isaan akkitti isaan aangoo qabatan akka sirna gadaa ijoollummarraa guddifatanii nama tokko bakka buufatanii wannaa godhanii miti. Tokko yoo aangoorra dhufe isaan aadaa isaaniitti yoo tokko aangoorra dhufe obboleeyyan torba dhiiraa yoo qabaate obboleeyyan torban amma durallee jee waggaa meeqa dura dubbitan obboleeyyan dhiiraa torban san mana hidhaa naqeeti aangoorra ta'a aadaa isaaniiti. Maaliif wal ajjeesan? Isaan aangoodhaaf warra wal ajjeesuu barate. Kanaaf ammaan tana Abiyyiin hidhaan yookaan hireen isa eeggattoon Republican Guardii qabaataa miti waan fedhe maan qabanne hin dhiisanii jechuudha. Kanaatu isa eeggataa jira. Kanaaf nuti wanni gochuu qabnu Abiyyiin duraan nu harka nu darbee harka Amaaraan maratee ija qara'u nu harkaa fixee hayyoota jajjabaa nu harkaa hidhee takkaa gaafa wayyaanee Oromoon akka ammaa kanatti dhumattee hin beektu.
takka guyyaa takkatti nama dhibbaa ol gara jabeenyaan joollee xixiqqoo takka harkaan qabne akka babbayyatti mataa babbasheessan qawweedhaan. Kana hunda kan godhe eenyu ajaja isaatti. Ajaja isaa jalatti kana hunda taatee Oromoon. Kanaaf Abiyyiin yoo fedhan haa fannisan yoo fedhan akka fedhan haa godhan nafxanyaan mirga isaaniiti hin beeknu nuti Abiyyi keenyaa miti Abiyyi isaaniiti kana bootu. Sinigalee kanaafuu nuti amma wanni godhuu qabnu itti muddu. Bakka jirru itti muddu qabsoo teenya finiinsinee cimsinee itti fufuu qabna jechuudha. Karaa hundaan hirriba Amaarii hirriba dhoorkaa jirti. Oromoon asiin hirriba dhoorkaa jirti. Tigraay asiin hirriba dhoorkaa jirti jechuudha. Kun qabsoon cimee itti fufuu qaba. Kanaafuu arraan tana harka darbamee jira. Finxaaleeyyiin hundi warri duraan Abiyyiin Muusas je'eeni harka tumaafi ture. Arraan tana Abiyyiin lafaa fuudhaa jiran akkanatti lafaa fuudhaa jiran jechuudha. Maal gochuudhaaf maqaa Oromiyaa irratti nu attaallaluudhaaf የብልጽግና ኦሮሚያ የቡልሺት ኦሮሚያ we don't care nuti dhugaadha nuti የኦሮሞ ብሔርተኞች ነን አዎ በትክክል የኦሮሞ ብሔርተኞች ነን ገሩ we don't care about አብይ ፊ ብልጽግና ኮልኮሌ we don't care ኮልኮሌ ብልጽግና ቲፍተነ ቦደ we don't care ኢሳ ወረ ኦሮሞ harka darbe erga achi dhaqan Oromoo duudatti galanii Oromoo duuda duuba jiran turre yaas baloo jennaan dhawa nutis asiitti dhoyna Tigraay achi haa dhoytu isaantu haadha Oromoo boochise qarree Oromoo qeerroo Oromoo warra boochise isaan warra dhiiga keenyaan tarkaanfatee achi seenee arraan tana deebi'ee duuda nu galee jechuudha. Kanaafuu Abiyyiin fulbaana soddoma tana wanni itti muddaa isiniin jehuuf itti muddaa dubbii fulbaana soddomaa tana akka tuu hirriba dhabee jira. Doktoroonni gurguddaan sadi biyya alaarraa galan nafxanyaa gurguddaa warra ba'aan iji seefiyaas ba'aan iji maarreeyaas warra je'uun doktoroonni isaa irra guddaan isaanii. Kanaaf akka ajjeesan yoo fedhan haa ajjeesan yoo fedhan haa qaqqalanii nyaatan akka fedhan haa godhatan bilisiginnaa we don't care bilisiginnaan teenyaa miti amma booda teenyaa miti. Kanaafuu ammarraa eegallee ummata keenya barakiinaadhaan keessaa dhiquu qabna. Ilmi namaa tokko wanni kun bishaan kun bishaanii adiidha gurraachi jettee dhugaatti himte yoo ati dhuftee wanni kun diimaa jetteen si didaa jechuudha. Kanaaf qotee bulaa keenya jabaadhaa gibiran kafalinaa nuti asirraa silaa sadaqaa inni argatu asirraa afaan qabnee jirra isin immoo gibiran kafalinaa maaliif jettan mootummaan isaanii waan dhumatteef jettanii mootummaan isaanii akka seerri ja'utti akka seerri Itoophiyaa ja'utti mootummaan isaanii waan dhumattee jirtuuf gibira keessan hin gabbarinaa. Ararraa eegalee abbaan araddaa hin jiru bulchaan aanaa hin jiru bulchaan godinaa hin jiru pirezidaantiin Oromiyaa hin jiru piraayim ministeerri Itoophiyaa jaan hin jiru akkamittiin jira hin jiru gaa seeraatu isa dhoowwa. Because akka seerri ja'utti inni duraanuu bakka Hayilamaariyaam waggaa lama bakka guutuuf dhufan. Warri waggaa shan isin amma dura ergattan sun aangoon isaanii guyyaa 25 fulbaana 25 dhumatti. Kanaafuu jarri kun fulbaana 25 booda aangoon isaanii waan dhumatteef jara kana didaa dasse. Gibira keessan ittiin kafalinaa feetan abbaa feetan kaayyadhaa akka feetanitti itti fincilaa dachiin teessanii jettanii jechuudha. Lafti teessani abbaa feetan kaayadhaa abbaa feetan morma hudhaa gad darbaatii keessa taa'a barcuma dasse aangoon qabu inni. Angoo haqabu abbaa ati filatte waliigalaati abbaan fedhe waliigalee filatte abbaa fedhe achi kaayyachuu danda'a tana booda mootummaan hin jiru jennee mataa keessaa dhiquu qabna nama mataa keessaa gad dhiqamuu qaba. Kanaaf dubbii tana irratti jabeessaa. Tabiraa barattoota keenya yaa jara keenya dhaggeeffadhaa. Barattoonni keenya Itoophiyaan karaa isiin deemaa jirtu hin beektan. Itoophiyaan karaa isiin itti deemaa jirtu hin beektan. Namni barattoota yuunivarsiitiitiif ramaddii baasu khawaa godhu ilmaan nafxanyaati. Biiroon barnootaa nafxanyaan guutamee jira. Arraan tana ajaja xiqqaa tokkoon ajaja qallaa tokkoon walitti isin guuranii ija naannoo Amaaraa isin ramaduu danda'an. Kanaaf Oromoon tokkummaadhaan dubbii barattootaa tana irra deddeebina dura dhaabbachuu qabdi. Barattoonni keenya Itoophiyaan bifa amma deemaa jirtuun bifa aangoon Abiyyifaa dhumattee jirtuun wanni isaan naannoo Amaaraa dhaqanii baratan hin jirtu. Ramaddiin sun si geenyaan didu hin barbaadu jettee diduu qabda jechuudha. Maaliif isnaa secure safe miti naannoo san dheexanii barachuun isiniif
seefii miti jechuudha. Huno abdii waa qofaa yaadadha ijoollee gaafan dhiyootana naannoo Amaaraa dhuman ha poolisni garaa keessa dhiitee lafa darbee ha ijoolleen doormitti seemtee ajjeeste isaa yaadadha. Maal gaarantii qabdan? Kanaaf akka mootummaa naannoo Oromiyaa hin qabdan bulchaan qabdan waan takka hin qabdan lubbuu teessan isinumaa itti halaafi. Yoo barana waggaa kana bira kuttan waggaa dhufu barattan yoo lubbuun jiraattan. Namna lubbuun jiru barataa bara. Yoo ati hin jiraanne yoo ati achi dheeyxee maal jee Abiyyi afaan isaatti ni yaadattanii gaafa paarlaamaa irra taa'ee doormii keessa wal ajjeesan istaadiyooma keessa wal ajjeesan maarree wal ajjeesan jee afaan piraayim ministeeraa dhaggeeffachaa turre nuti. Kana jechuun haa wal ajjeesaa jechuudha. Ammallee diraamaa isin irra dalaguu danda'an. Naftanyaa fi Abiyyi faan diraamaa isin irra dalaguu danda'an. Hijaa isin irraa kafalachuu danda'an. Kanaaf namuu fira kee qabdu yoo ramaddiin isaa naannoo Amaaraa geesse dhaabbadhu jedhan. Bakka dhaabbadhu hin barbaannu. Oromoon tokkummaa waliigaltee nuti ammarraa eegalee ijoollee waggaa sadaffaa yuunivarsiitii baramtu kumaatamaan lakkaawwamtu naannoo Amaaraa barattu barana Oromiyaatti tiraansfer godhaaf. Kasila haaroo deemuu barbaadu asumatti hanuu baratan jaanii Oromoon kana tokkummaan sagalee tana iyyisiisuu qabna dhageessisuu qabna jechuudha sirriitti jala buune jechuudha. So kanaafuu jabaadha waan jenne irratti qotee bulaan keenya daldalaan keenya abbaan baajaaj qabdu abbaan konkolaataa qabdu qabadhu maallaqa kee qarshii ta'e qabadhu boodas jalaa fudhatanii badin. Gaafa Abiyyi cee haanis ni caabiitii diigamte akkuma Mangistuu Hayilamaariyaam jechuudha. Dargiin maal godhe? Andi ጥይት እስክትቀረን እንዋጋለን እንጂ hanjamaa godhe hanga funyaanii lolee biitii booda harkaa facaatee maal godhe? Akkasuma facaasee jeneraala koroneela jinni jaanka facaasee keessaa kuti lubbuu isaatiin. Gaafa lubbuu isaatiin baafatee Zimbaabeeniif dhee hoomlasii taate kararratti haftee hundisii. Waraana torba wayyaanee waraana torba birgeetii takka irraa hiikaa ture. Akkasi as rakkabanii kilaash qarsa 80 gurguranii xiyyitii baakoo lama qash takka gurguratanii daqiiqaa gurguratanii mokoroo. Kanaafu akka kun hin taane ammallee warreen poolisa keessa jirtan warreen raayyaa ittisa biyyaa keessa jirtan jara keenya kilaash taataa fi qabdaa'ee qarshii 50 waa'uma rabbiin itti sii baasee gurguradhuuti takka sharhalaw badii nama keessa takka waan takka godhu takka qeerroo jidhaabadhu takka saba kee jidhaabadhu waan biraa godhuu dadhabdu akka aanatti akka godinatti akka qe'eetti akka gandatti maal gootan nama namni filate nama namni if dura kaayyadha yoo dandeessan morma qabaate ari'a abbootii ganda bulchu abbaa raddaa abbaa qe'ee abbaa aanaa abbaa godinaa abbaa maarree morma qaba gaddarbaa poolisiin maaliif Abiyyi isin dhiisee Dubaay galuu danda'a borgo nama jaartii isaa fudhatee ka'eetii cahuu danda'a. Abiyyi nama kijibaan addunyaa tanarraa annama kijibaan addunyaa tanarraa hanga Abiyyi kijibu ha kijibni isaa tarreeffameen dhumne yoo jiraate Abiyyi addunyaa tanarraa kijibni isaa yoo tarreessin nama angoo qabu ha kijibu kijibni isaa doktorummaa isaarraa eegala jechuudha. Tokkoffaa doktora ta'uu isaa kijibee jira taakka. Ayyoon tiyya nugusa taatanaan jee kijiba lama. Kabiraa maal jee Haacaaluu Hundeessaa waggaa 10 fi beekaa jee erga inni wareegame amma inni ol ka'ee ragaa bahuuf hin dandeenye isas ragaa godha sunis kijiba. Waa meeqa ragaa godhata namichi kun? Hayya biqiltuu biliyoona 5 dhaabne jee biqiltuu biliyoona 5 maallaqa biitii namni bitee biqiltuun takka qarshii meeqa arra Itoophiyaa keessa arra killeen takka qarshii 5 jira keenya killeen takka qarshii 5 gaafa waggaa kaarraa arra 10 seenuu noltu. Ati akkas jechuun ban namni miliyoonii 25 biqiltuu dhaabee waggaa jennu nam tokko biqiltuu 200 dhaabaa jechuun biqiltuun 200 hisaaba gaa biqiltuun takka arra xiqqaatti qarshii 100 arra qarshiin 100 waraqaadha biyya keessatti maasiin bittu. Duuba ani biqiltuu 200 qarshii 20 baasee wanni ni dhaabuuf maali? Hay ani maallaqa narraafe moo biqiltuu qarshii 20 itti baasee biqiltuu 200 faa baasee wanni ni dhaabuuf maali? Hayya ani biqiltuu 200 akkamittiin dhaabe? This is a big fat liar, this guy. Nama addunyaa tanarraa kijibu. Yoo danda'an ka gurrarraa qabate yoo jiraate Abiyyi. Biqiltuu biliyoona 5 dhaabne jaabar jara keenya biliyoonni 5 yoo lakkaawan asii miti barka gahu kijiba kanaan ummata gurra duuchaa jira jechuudha. So haasawa isaa keessatti waan inni hin kijibin jiru kijiba kanaafuu nuti mootummaa kijibaa kana mootummaa sobduu kana haga inni fuulbaana 30 booda rabbiileen nu furee jira mootummaa kijibaa wajji adda furamnee jira jechuudha. Kanaafuu
Oromoon jabaatee wanni biraa godhuun qabdu sababa argattan sababa isin gibira itti kafaluu diddan argattan alhamdulillah jaa that's it maali gibira kafali maali fin kafala ati eenyu jaa gaafadha eenyu si filate lakkiiga akka seerri Itoophiyaa jiru barni danda'ama akka seerri ja'utti akka heeraa fi seerri ittiin bulaa jirrutti ja'utti isiniin kun soddoma booda yookaan fulbaana soddom booda hin jirtan jaa ani maali fi si kan yoo mallaqee yoo fudhattee ceete hojii didu qaba abbaan baajaaji didu qaba abbaan dukaanaa didu qaba hundi isaanii didu qaban jechuudha soo kanaafuu kanarratti jabaannee irra kaampeen godhu qabna abiyyi burkutaa'ee jira faffaca'ee jira jara keenya Tigiree miti isiniin jennee jira bar amaarri abiyyi farkatumu waan Oromoo ajjeesaa jiruuf waan Oromoo hidhaa jiruuf immoo amma akka isaan fedhan hin geenyeef hanga isaan fedhan hin ajjeefneef hanga isaan fedhan hin gooneef kanaafuu maal godhan itti garagalan jechuudha we don't need you jaanii ni jiran jechuudha dadhabina isaa rakkina isaa waa hunda isaa gattarreessanii irraa dubbachaa jiran jechuudha kanaaf amaarilleen itti garagalaa jira warri dur harka isaa tumu warri Itoophiyaa andinatitti amanu duraan abiyyi Itoophiyaa andinati saaniiti harka tumaa fi turan jechuudha inni Itoophiyaa andinati miti inni angoo dhuunfaa isaa angoo mataa isaati jaarrachaa jira namichi diktaatara achi siqe kanaaf Abiyoot Kaasahuun yeroo gabaabduu booda angoon isaan jiraattu kanaafuu ummanni keenya kana baruu qaba diddaa sababa itti didu argatee jira arraan tana maallaqa kannitee fi yoo borusii laa fudhatee inni yoo cee bilaashitti bulchaansi nyaata jechuudha maallaqa fudhatee sirraa badaa jechuudha kanaaf namni keenya sumuun isaa jabeeffachuu baankii Itoophiyaa keessaa maallaqa baafachuu waan dhufuun beekan waan itti fi eegu bitachuu ablees taatee shugguxiis taatee wama fedhaa ta'u waan lubbuu isaatiin eegu waan maatii isaatiin eegu waan qe'ee isaatiin eegu namuu ifiin eegu qaba jechuudha yoo mootummaan kun akkana ka'ee diigame ni diigama ni caha abiyyi huujee maraachuuf deemamma xiqqoo booda amaarri maraachaa ni jira amma Tigiree akkamitti Tigiraa uma kan nu dha'uu dadhabdee jedhanii maraachaa jiran kanaafuu itti mudduu qabnaan isiniin jabaadha waan hojii turtaniif tanuma isinit dhaamuu fi sagaleen tun akka gaariitti babal'inaan dhagahamuu qabdi dabarfamuu qabdi itti jabaadha walit dachaana fayyaa argadha sa'aanis deemee jira namni ni rafa sa'aata nagaa nu biraan aduun hunu akkanatti guyyaadha isin biraan sa'a hirribaati kanaafuu asumaan nagaa walit dhaammanna muuziqaa kanaan nagaa isiniin ja'a Oromo music atumti eenyu aboo rabbiin nu fure bar sababa arganne bar ha sababa arganne jira amma Hey guys, my name is Danny. I'm an operations lead at Services Reseda at Service Head. Alias Studio. Abamni didirama naftanya hufte khase naftanya mana naftanya ay abiyyi naftanya way nu mashawwadame abiyyi way nu mashawwadame nuti faarsuu jalqabde diina keenyaati yaajikaako barri kun waa midhabaata warri dalaatti aseene yaajikaako qabsoon itti buufa abshir gaafa booree janame seene
sirna naftanyaa nuti dhalche Saudi penanina Inni gurra baasangatu Isi warrisi na hatu Gaatisa sabaa dhaabatu Injalli sindandi haka Yaanama hambaa turratu akka joobiraa fi raqaa Akkam nagumaa jaalan koo Osoo malabuu naaf jettee Argite dhibbuu fi rakkoo Siif jirra sabaaf dhaabbattee Ol jedhi baloo mee baloo baloo mee baloo baloo mee baloo baloo Abshir Oromo beebiin kutaa jirti humaa yaadina guyyaa lakkaawachaa jirti jabaadha ittuma muddaa isin ittuma muddaa hogganaa ni qabna eessa jira hunoo qaallitii keessa jiran hoggantoonni keenya hanga isaan baasifnu hanga ilmaan Oromoo balbala irraa bannee xiqqaa guddaa isaa gad yaasifnu maletti hin teenyu qabsoon teenyatti fufti amma sababa itti abiyyi duraan wanni sodaataa jiru ni tan wannummaan inni South Africa ergatee wannummaan inni manguddoo sheekotii ergatee khaan Tigraay ergatee yaaboo narraa dhiisaa wanni jedhu fulbaana 30 tana sodaate jira keenya kanaafuu itti muddaa isin hin jenne jechuudha itti muddu akkana nagatti fixadhuutti hin jira caalaa dagaba Namni keesi waamu keesi waamu